Har'a waan dagannee waan isaatu dhiifnee waan hedduu irraa haasofnee itti dadhabnee itti taa'amnee itti tumamnee itti gubamnee itti hidhamnee ammoo tuyyuu yoo sa'aadan haati ilmaanii gabbaatee qalbii cabxu qalbiin isii cabxee akkana gabbaatee haasoytu gara na dadhabe akka nama obboleettii qabu akka nama haadha dubartiirraa dhalatee tokkotti sa'aada nama jirtu tun haadha ilmaan kiyyaa hiikinaan jette jedhee bar nama siif jecha qabsoo godhee nama siif jecha hidhamee nama siif jecha waa meeqa tahee nama siif jecha wanni meeqa jedhamee ni bar yooma jechi kunuu awwakirraa kabuu taate wanni ati biddeena dhaabdu wanni ati waan kana siyaachisee maayin wanni eelee namaa dhaabdee guddifattuu maayin fayyaa qabdaa dalagattee akka nama kamituttu ilmaan kee guddifachuu dandeetta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردفتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا كي أكمل جاكسني فيا بكم جرتني تنجني كي يكون الرماد سيناغو سينجتشا إيجا هر اللي دبي تنجرا مالين دبي تيجي شوكي سينفو هر وان دجنة وان إساتو ديفنة وان الدو الراحة سوينة اتدمنة اتتعبنة اتتممنة اتقومنة اتدمنة جنة أرجو سهارات deebite waan santu hedduu qalbii na cabsee jennaaniin waan kana akka tokkotti haasa'uu barbaade innillee maal yoo jettanii waa'ee sa'aadaa haadha ilmaanii jaartii Abubakar tabiya jirtu viidiyoo isiin waraabde kana laaletiin hedduu qalbii na cabxee akka malee qalbii na cabxee anillee akka gaafa dubbii san keessaa baanee dubbii san dhiifnee isinillee nun barbaadinaa jenneeni Muhammadillee natillee nun barbaadinii sa'aadaa taas jirtu masaanuu sa'aadaa tabiyyaa sanilleen isinin feenuu isinin barbaadu dubbii isin wajjin hin qabnuun wajjin dubbii hin godhinaa nu dhiisaanii dalagannaanne adda galle waan sanillee takka itti deebinellee haasoyne akkanumatti dhiifne hin araaramneesi kana waan ta'eef har'ammoo tuyyuu yoo sa'aadan haati ilmaanii gabbaatee qalbii cabxu qalbiin isii cabxee akkana gabbaatee haasoytu gara na dadhabe akka nama obboleettii qabu akka nama haadha dubartiirraa dhalatee tokkotti gara na dadhabee jennaan waan kana isii jajjabeessuu fi akkasumas hiriyaa kiyya qaalii kan kaleessa hojii turre Abubakariin gorsuu fi bakka kanatti dhufe duraan dursoo wanni jechuu barbaadu sa'aadaa ta'e qaalii haadha ilmaanii dumaashiitii qaalii ati ammallee taanaan akkuma duraan si jechaa ture ati ammas haadha ilmaanitti yoomillee taanaan nutti qaaliidha jaartii hiriyaatti kiyya ka wajjin jirru hiriyaa kiyya qaalii Abubakariin jechuudha jaartii isaa hangafaati yoomillee taanaan tuqamuu hin taatu namni tuqus hin jirallee natti fakkaatu yoo jiraates jechuummaan ati amma haasoytu kun afaanuma hiriyaa kiyya Abubakar keessaa yoo kaba'u taate waan kana akka nama tokkootti ani hin sirreessa siin jechuu barbaada aartee dallantee hamilee keessa seentee waan taanillee naasayni wanni ati ilmaan kee guddisuudhaaf jecha aarsaan ati hanga ati haasoytu kana guutuu si kafalchiisu takka hin jirtu wanni ati hangana guutuullee rakkattee ilmaan kee guddisuudhaaf jecha ilmaan kiyya guddisuudhaaf jecha eelee dhaaba malee kararra taa'ee kadhadha malee astaghfirullah jedhe maal haa ta'u kararra teettee kadhatte ilmaan abbaa qabdi ilmi namaa kun ni dongora waan immoo tuyyuu sa'aadatti deebi'aa siin jedhee Abubakarnatti bilbilee jette sani yoo dhugamatti jechi kun Abubakariin keessaa kaba'u taate anaa fi Abubakar wal agarraa jechuudha gatteennee wajjin haasoynaa jechuudha yoo jechummaan kun afaan isaatii kaba'u taate duraan naannoo tokko turre innillee amma magaalaan nuti jirru kun magaalaa guddaadha ni beektanii bilbilumaan malee walis quban qabnu qaamanis walitti dhufuu erga dhiifne turree jirra wal quban qabnu kanaaf shakkee jechummaan kun jecha Abubakar keessaa yoo kaba'u taate Abubakar akka karatti deebi'u anatti godha waadaa sii seenaa jechuudha kan jaartii sanitti deebi'u sa'aadatti deebi'u sa'aadaa amma as jirtu ta'as teettetiniin isii jecha ati ilmaan kee keessa teettee mataan si dhukkubu kanatti deebi'a jettee Abubakar ima hin yaadin jala muree wanni an dhibbatti si himu Abubakar sa'aadatti deebi'uu hedaa akka feete haa taatu ilmaan kiyya irraa naa fuudhaa jedhee obboleessa ofiititti bilbilee jettee hedduu garaa na rifachiifte hedduu qalbii na rifattee jechuudha jechuummaan kun jecha Abubakar irraa bahuu jedhee hanga amanuu dadhabu takka jechuudha
amanuu dadhabe. Hiriyaa kiyya kana akkasittis hin beeku akkasittis hin dhayne jechuudha. Nama kaleessa Abubakar kun bar nama kaleessa sa'aada nama jirtu tun haadha ilmaan kiyyaa hiikinaan jette jedhee bar nama siif jecha qabsoo godhee nama siif jecha hidhamee nama siif jecha waa meeqa tahee nama siif jecha wanni meeqa jedhamee ni bar. Har'a immoo akkamitti gabbahee isiin kara feete haa deemtu ilmaan kiyya irraa naa fuudhaa wanni jedhu kun afaan isaatii bahaa ka jedhutu ajaa'iba na fakkaatee jechuudha. Ajaa'iba na ta'e gariiba. Kanaaf atillee dumaashii ta'e naqaali hin jarjarin. Nuti as jirra akka hiriyaa keessatti akkuma Abubakar nu hiriyaa qaalii atillee anaaf dumaashii qaaliidha. Yoo Abubakar dogongoree kana guutuu haasa'u taate anatu sirreessa Rabbii wajjin siin jedha. Rabbii gaditti anatu sirreessa. Wanta kan yaadin kanaaf jettellee hin booyin maaltu si bochisa? Si duuban jirra. Si wajjin dhaabanna. Mee Abubakar sa'aadatti haa deemu ni garta gaafa san Saidii miti. Yoo inni sa'aadatti deebi'e durallee dubbii kana nuti dubbii teessan hin barbaannu. Nu dhiisaanii dalaganna isinillee dalagadhaa karaa feetan baha karaa nu baana irra bahinaa karaa isin baatan irra baanu jennee wal dhiifne malee akka isa akkanatti gowwoomsanii sossobanii hanga inni dongoree sadarkaa kana gahu godhanillee natti fakkaannee jechuudhaan wal quba dhabulleen rakkoo kana uumti. Allahu bakar akka wal quba hin qabne telefoonuma walii bilbila malee akkuma hiriyaa akka qaama wal arguu dhiifne baatii geennee jirra. Baatii akkana baatii ol taanee jirra jechuudha. Kanaaf Abubakar har'allee itti bilbileen irraan ka'a. Akkuma viidiyoo kan argeen bilbilee fi ture kuma kana addaan baafadhe. Garuu mootuyyuu ani wanni amma jarjaree akkan dhufee miidiyaa kanarratti haasa'u kana godhe hamilee dumaashii teennaa ta cabxe. Ta isiin akkasitti aartee tarkaanfii fudhattee hanga kanarra taa'ee ilmaan kiyya guddifadhutti malee ilmaan kiyyaan addaan hin bahu yoo asitti namuran malee waan jettu santu na rifachiisee jechuudha. Ilmaan keetii yoomillee addaan hin baatu. Wanni addaan si baasu takka illee hin jirtu jechuudha. Wanni addaan si baasu takka hin jirtu. Gaafa durullee wanni ka'ee biyya sanii deemee galeefi sababa ilmaan kiyyaatii fi aara jara kanaatii jette. Obsa ati qabduutu kana guutuu si ga'e ammallee obsi waan gaariidha. Obsi barbaachisaadha. Yoo obsite waan guutuutti bu'uu dandeetta. Kanaaf mataa ofii dhukkubsinii ilmaan kee keessallee teettee akka ilmaan keellee yaaddaan hin godhinii wanni akkana jedhu baabaan kiyya akkamitti akkana jedhu. Mucattiin isaa Abubakar Sumayyaan gaafa duraa anaaf inni hidhamne. Achi teessee boottee baabaan kiyya hidhame Oromoo itti naa birmadhaa jette mucattiin nama waa beeku. Nama yaada fudhate. Ijoollee bira ta'anii waan abbaa isiitii fi waan rakkoo haadha jidduu jirtu haasa'anii miti jechuudha. Haadha Sumayyaa. Saada dumaashitee naqaali. Ijoollee teettis hin yaachisin ofillee ofii yaachistee mataa ofi dhukkubsin. Hanga nuti as jirru wanni takkan jirtu wanni takkan taatu. Abadan wanni takkan taatu shakkin mataa ofi dhukkubsin. Yoon torbaan kana keessatti murtii kana sirreessee ani siin himne humna kiyya ol taanaan illee Abubakar humna kiyya ol ta'e wanni ati jettu sun dhugaadha jedhee tumaan gabbahee viidiyoo sii maxxanse. Viidiyoo siifis maxxansee hordoftoota keettis dhageessisee waan jiru guutuu sii hima. Ammaaf immoo anaaf inni qaama wal agarree waan kana waan hin haasaniif jecha qalbiin ta'e akka gaddeebituuf an dumaashin kee ammas as jira atis dumaashiitii qaali Abubakaris hiriyaa kiyyanatti qaaliiti waan an jedheenillee harkatti dida jedhee hin amanu. Akkuma siin jedhe waliin agarree malee Abubakar wanni akkanaa kun maali yoon jedheen akka sirreessu Rabbii wajjin abdiin qabaa jechuudha. Kanaaf hin yaadinii mataa ofi dhukkubsin ijoollee tee birallee teettee ijoolleellee yaada keessa hin naqin dhaamsa kiyya. Dhaamsa kiyyaa jechuudha. Abubakar yoo barbaade obboleessatti bilbilee maal haa ta'uuf ilmaa kiyya irraa naa fuudhaa isin bakka barbaadde haa deemtuu jedha. Ofiisitti bilbilee daarektii laal ofiisitti bilbilee ilmaan kiyya lafa naa kaayii sababa hojiisitti dhiyeessis jechuu danda'a. Wanni an dubbiin ani qabuuf diddeef maal haa ta'uuf ilmaan kee kana gaafa durii obboleessaasitti kennee obboleessaasi kenne walii galtanii inni ilmaan ofii galfatee deebi'ee atachiin booda ilmaan kee kophaan taa'in jettee galte. Kanaaf hin jarjarin hin aarin tarkaanfii kana ga'u illee fudhatin fayyaa qabda aafiyaa qabda. Yoo majachi kunuu Abubakar irraa qabuu taate wanni ati biddeena dhaabdu wanni ati waan kana siyaachisee maayin wanni eelee namaa dhaabdee guddifattuu maayin fayyaa qabda dalagattee akka nama kamituttuu ilmaan kee guddifachuu dandeetta.
akka nama kamiitti ilmaan kee guddifachuu dandeetta. Wanni ati karaa irratti ilmaan kee guddifattuuf maayini akka nama kamiitti dalagattee fayyaa qabda afiyaa qabda biyya kee keessa jirta dalagachuu dandeettaa jechuudha. Ilmaan kee akka barbaadde guddifachuu dandeetta. Kanaafuu wanni an kana guutuu haasa'eef illee akka qalbiin ta'e hin cabne akka ati akka hin taane qalbiin ta'e asitti si hidhamtee as abbaa warraa keetii Abubakar biratti hidhamtee biyya keessatti illee akka si hidhamnee fi waan kana si jechuu jira jechuudha saadaa ta'een dumashitti qaali. Kanaaf hin yaadini waan hedduu si yaachisuu miti Abubakarin afaan rabbiitiin guyyaa boru wayin iftaa keessatti teennee waliin waan inni jedhu viidiyoo si waraabee si agarsiisaa jechuudha. Yooma inni dogongoree jechi kun afaan Abubakarii kabau taate akka jechi kun dogongora ta'e akka fudhatullee abdii qabaa jechuudha. Riyaa kee qaaliidhaa itti amana. Yoo zabanni kun guyyaan akkuma jijjiiramaa deemuun zabanni jijjiiramaa deema yoo ta'e malee Abubakar akka waan kanarraa deebi'u dhibbatti yoo nan itti hime akka fudhatullee abdiin qabaa ni fudhachiisaas. Ni fudhachiisaas. Yoo waan kana jedhe akka inni irraa deebi'ee jireenya keessan idilee deebitanii namni kaleessa siif jecha qabsoo godhee siif jecha hidhamee ani haadha warra kiyyaa hin hiiku si hiika malee jedheeni har'a mootiyyuu sa'aadaa sanitti deebi'uudhaaf wanni inni godhaa jira ilmi namaa kunillee wanni namatti himu waan sirri namatti himu jaalala isin jidduu jirtuufi ilmaan teessan tan addaan isin booressuuf jecha namni waan hin taanellee sitti gabaasaa ooluu ni mala jechuudha dumaashii ta'e naqaali. Kanaaf hin aarinii tasgabbaahii waan kan anatu ilaalee deebii quubsaa si himaa tamaam. Ati jecha namaa dhageettee ofillee maraachitee ijoollee teellee yaada keessa hin galchinsiin jedha. Dhaamsi kiyya kun akkasii ga'u abdiin qabaa inshaallah. Yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan kana anatu fidee dhufa. Rabbii wajjin hangasii ati obsaan naa taa'ii siin jechuu barbaada. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isinillee du'aayii godhaati. Rabbi haa tolchuu bakkuma jirtanitti du'aayii tolcha. Isinii jechuu barbaada. Hanga viidiyoo keeyriitiin Abubakariin qabadhee isinii dhufu du'aayii naa godhaati na eega. Saadaa biraanillee nagaa sheer godhaati isin jedha akkasitti inshallah rabbi keerii haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.